Kana fakkaata baay'ee bareedaadha. Kamera keenya namoonni xiqqoo hojjetu akkana fakkaata qophii kana fakkaatatti baay'ee suuraa ta'uu dura taasisee jallee nuti isa jenna. Inshallah rabbi wajjin wajjin dhufu kana caalaa abdiin bittee nama guddaa baay'ee suuraa ta'uu dura murtaadha. Wakafanya kile gabo akana gabo Maqaan kee eenyu jedhamti? Kiyyaa Miidhagsaan jedhama. Kiyyaa Miidhagsaa eessarraa dhufte? Amboorraan dhufe. Amboorraa dhufte. Maaf dhufte har'a battala kan? Irreechaan dhufe. Irreechaaf dhufte. Mee irreeffatteetti deebi'aa jirtaa? Irreeffadheen deebi'aa jira. Irreechi barana baay'ee namatti tola. Garaagarummaan irreechi baranaatii fi kan dabre yookiin as dura kan irreeffattee jirtu yoo ta'e akkamiin ilaalta? Irreecha baranaatti baay'ee kan nama dannaquudha. Na orsadee barana yeroo sadaffaadhaaf kan kabajamu ta'aa jira. Baay'ee na dannaqeen jechuudha. Hayyee tole galatoomi. Ati hoo eenyu jedhamtaa? Ani Adaana Xilaawunaan jedhani. Eessarraa dhufte? Ani hoolotarraan dhufe. Hoolota maaf dhufte har'a mee battala kan? Irreessa bara kanaatiif hin dhufe. Kaleessas hora Finfinnee turre. Har'a immoo yeroo lammataadhaaf hora Arsadii asitti argamneerra. Amma irreeffannee bahaa deemaa jirra. Irreeffattanii bahaa jirtan. Mee dhumarratti dhaamsi ati qarree qeerroof akkasuma saba bal'aadhaaf dabarsitu yoo jiraate? Dhaamsiin ani qabu Oromoon akkuma beekamu hammataadha, jaalalaadha. Nama hin hammataa akka gandi jedhu sani miti. Oromoon nama hammataa, Oromoon nama jaalataa, Oromoon guddifachaa beeka. Sabni akka amma asirratti arginu kanatti immoo sabaaf sablammoota hedduutu har'a asitti irreeffatee deeme. Kanaaf immoo sabni kush yeroo ammaa kanarratti haalli irreeffannaa akkam akkatti irreeffatanillee seeraan itti galaa jira. Fakkeenyaaf yoo argine ta'e yeroo duraadhaaf bara kana hawaasatti kabajamee ture irreessi kuni. Kanaaf sabni Oromoo akkuma dur beekamutti qabsoon inni itti aara baay'ee itti dabarsaa ture. Amma milkaa'ee wantoota inni argaa jiru ammaaf hundumtuu gaadha jechuu osoo hin taane wantoonni immoo itti hafan jiraatu. Gaafa itti hafan san immoo akkuma dura itti falmataa yookiin immoo ittuma qabsaa ture sanitti wantoota xumura gahuu qaban wantoonni tokko tokko haaluma saniin itti fufuu qaban jedha. Hundaafuu garuu baga irreecha bara kanaatiin isiniin ga'e jechuun barbaada. Tole galatoomi siin jenna. Ammas sagantaan kenna akkuma itti fufee jira. Sagantaan kenna ammoo warroota irreeffatanii bahan tokko tokko isin qunnamsiisuudhaa fi gama websaayita kennaatiin akka nu hordoftan qubas akka nu qabaattan isiniin jenna. Isin jaalanna horaa bulaa daraaraa deebanaa. Mee maqaan kee eenyu? Roobaa Shagganaa jedhama. Roobaa Shagganaa eessarraa dhufte? Asuma Shawaabaa Bishooftu. Bishoofturraa dhufte. Mee battala kana maaf dhufte as? Asitti irreessa irreeffachuuf an dhufe. Aadaa Oromoo waggaa waggaadhaan irreechi asumatti Oromoo Bishooftu kanarratti waan gaggeeffamuuf irreessa irreeffachuun dhufe asitti. Irreessaaf dhufte. Bishooftutti hogguun irreeffata jechuudha. Mee garaagarummaan irreecha durii fi kan har'aa akkamii ilaaltaati? Okay, garaagarummaan irreessa duriitii fi kan baranaayi. Irreessi duriis taanan arras taanan kan irreeffamu Oromummaa aadaa Oromoo ibsuudha. Garuu kan baranaa immoo kan adda isa godhu handhuura Oromiyaa irratti magaalaa Finfinneetitti yeroo jalqabaatiif gaggeeffamuu isaatiinis waggoota 150 dura kan gaggeeffamee ture. Cunqursaa saboota adda addaatirraa kan ka'e iddoon irreeffannaa fi waggoota 150 booda immoo hora Finfinneetirratti irreeffamuu isaatirraa baay'ee adda isa godha. Tole waan gaariidha. Mee dhumarratti wanti qeerroo qarree fi akkasuma foollee saba bal'aadhaaf wanni dabarsitu yoo jiraate? Okay, ani qeerroos ta'ee saba Oromoo hundaa fi dhaamsi ani dabarsu Oromoon tokkoomee jaalalaan gammachuudhaan rakkoos gammachuus gaddas gammachuus immoo waan hundaa tokkoomee waliin dabarsuu qaba. Akkasumas immoo tokkummaa sabaa irrattis saboota birootis kabajee saba isaatis kabachiisee akka jiraatu. Inni biraa immoo Oromoo yeroo kamiyyuu yeroo amma jiru kanarratti hooggansa
biyyatti guutuu irratti kan hoogganaa jiru Oromoodha. Oromoon yeroo hoogganaa jiru kanatti nageenyi yeroo baay'ee gammachuu baay'achaa jira. Nageenyi yeroo hunda waan jiruuf ammas kana caalaa warroota hooggantoota keenya kanas ta'e sirritti hordofanii waan isaan jedhan irratti dhaga'anii walii dhageenyee buluu qabna. Sirritti kana irratti barbaachisaadha. Tolee ulfaadhu galatoomi siin jedha. Oromoo afaan tokko haa godhu. Saba keenya olaa beeksisu. Anaaf rabbi ta'u. Jangan